Akkanaa miti muka kufetti qottootu baay'ata jedhan malee ani bari nama taayitaa qabu. Waa'ee dhaloota waggaan kaasuu dhaloota koo abbaa koo Obbo Abeebee Diinagdee Ungusaa Gugee kan jedhamu irraa hin dhaladhe. Haadha koo immoo Dinqee Araddoo Hundee jedhamtu irraa hin dhaladhe. Egaa jireenya keessatti yeroo baay'ees miidiyaa garagaraatti irratti illee dubbachaa ture. Maqaan koo Taamiraat Abeebee kan jedhu kun abbaan koo xiqqaatti umriidhaan nama guddaadha. Waggaa 110tti kan lubbuun isaanii darbe. Gara dullumaa keessa na godhatanii. Kana keessatti umriidhaan guddisu kana keessatti gaa ilma jaarsaatii yeroo kanatti gaa umriidhaan yeroo isaan dadhaban kanatti na barsiisuudhaaf hin dandeenye. Amma kutaa jahattitti naannoo sulultaaf muloo jidduutti kan caancoo naannoo kanatti gaa Finfinnee jala kiiloomeetira 40 kan geessu jidduutti ganda Gullallee Dannabaa jedhamtutti dhaladhee guddadhe. Egaa achitti mana barnootaa kanallee kan ijaare naannoo sanatti abbaa kooti. Manni barumsaa sun irraallee haayiskuulii ta'eera. Hamma kutaa jahatitti ture yeroo ani baradhu sana kutaa jaha sanaa olitti manni barumsaa hin jiru. Achumatti baradhee gaafanii xumuru gara Finfinneetitti. Abbaan kootis baay'ee dadhabeera. Barumsicha iyyuu dhiisi naan jedhanii ani hin dhiisu jedhee obboleettii koo wajjiniin adaraa na kennanii gara Finfinnee kana dhufe jechuudha. Gara Finfinnee kana irraa yeroo dhufu Finfinneetti manni barnootaa egaa humnaanis barachuun baay'ee ulfaataadha. Yeroo sanaa abbaa warraa obboleettii kootii warshaa tokko warshaa leezar Awaash Qodaa jedhamu yookiin Awaash leezar jedhama amma. Achi keessatti manni barnootaa hin jira ture. Hojjetaadha inni achi keessa waan hojjetuuf yoo ilmoo isaa malee namni biraa achi keessa seenii barachuu hin danda'u. Barnootaaf jedhee ilmoo kooti jedhee tokkoffaa adaraa warra kootirraa fudhatanii obboleettii koo wajjiniin haala kanatti mana barnootaa isaan abbaan manaa ishee kun Kabbada Nagawoo jedhama. Achi ilma kooti jedhee mana barumsaa na galchee Abeebee Diinagdeetirraa gara Kabbadatitti kan jijjiirame. Sababa kanaati Taamiraat Kabbada jedhamee hafee. Egaa kana jijjiiruudhaaf illee maqaa kana duubatti deebisee jijjiiruudhaaf tokko namni sun wajjin carraaqee na barsiisee amma danda'ame sadarkaa kanaan na gahee. Lammata immoo nan jijjiira soon jedhee piroofaayiliin koo waa hedduu qabata. Maqaan yeroo sanatti yoo jijjiirame malee jijjiiruu hin dandeenye. Sababa kanaan maqaan koo Taamiraat Kabbada Nagawootti hafee jechuudha. Maqaan abbaa kooti akkuma duras jedhee Abeebee Diinagdeeti. Kana gaazexaa hedduutti irratti illee dubbadheera. Miidiyaa hedduutti irratti illee dubbadheera. Egaa haalli dhaloota yeroo garuma namni gaafa dhalatu waa malee hin dhalatu. Abbaan koo Oromoon yeroo baay'ee abidda bira taa'ee ijoollee isaa hin taphachiisaa wajjin haasa'aa dimokiraasii guddaan kan qabu abidda biratti waan namni baadiyyaatti dhalatee guddatee hin beeka. Abidda biratti eenyee hibboo namni hundumtuu immoo karaktara adda addaa qaba. Tokko qonnaan bulaa ta'a, tokko immoo aaktara ta'a yookiin nama bashannansiisu, nama kofalchiisu. Maatii keessaa hibboo waggaa taphannu ani baay'ee mucaa gara dhumaas dhaladhe waan ta'eef warra koo nan kofalchiisaa nan taphachiisaa. Manuma barnootaa sanatti yeroo koree maatii jirtu gara tapha kana abidda biratti isan jalqabe san mana barnootaa fudhadhee yeroo koree maatii jiru yeroo fakkeenyaa fi yeroo barnooti cufamu keessattuu yeroo sanee 30 jedhama kanarratti maatii fuulduratti diraamaa dhiyeessuudhaan manuma barnootaa sanattan jalqabee isuma fudhadhee gara Finfinnee dhufe. Finfinneen anaaf baay'ee hin taane bara dargii akkuma beekamu afaan keenya hin dubbatamu mana barnootaa keessatti ittiin arrafamaan ture. Fakkeenyaaf ani ofiin hin jedhu waan nuun jechaa turan sanaan na arrabsaa turanii. Ani immoo maaliif akkuma gara kanatti dhufeen
waa baay'ee gaa waan baay'eetti keessa darbee Oromoon hin arraffamaa. Manni barnootaa waan hin jirreef gara baadiyyaatti. Baadiyyaan yeroo baay'ee yeroo tokko baay'eetu gara baadiyyaatti hafa. Maaliif manni barnootaa amma kutaa ja'aatti sanaaf ta'uu xumurte yookiin Finfinnee deemtaa yookiin fagaattee magaala jirutti badda malee hin taatu isaan immoo humna yoo qabaatanii si barsiisan malee gara kamitti warraaquu hin dandeessu. Egaa walumaa galatti daa'ummaa kootitti taphachaa guddachaa haalli dhaloota kootis kana fakkaataa hin jedha. Diraamaan jalqabe egaa ani kutaa sadittan jalqabe jechuun nan danda'a xiqqaa ta'eetoo sadittiin jalqabee manuma barnootaa keessatti egaa yeroo adda addaatitti kutaa keessatti manatti egaa qoosaa kanaa abbaan koo tokkoffaa loltuu Haayile Sillaasee ture akkasaa akkan ta'u akka tasaa ta'e obboleewwan na dura dhalatan ijoolleen lamatu torbanitti jalaa dhumanii sana booda ijoollee durbaati malee kan dhiiraan arganne obboleessa tokkotu jira. Ani dhumarraan dhaladhee maqaan kootirraa yoo kaaftee erga waan dulloomeetti na dhalchee abbaan koo Ta'ammiraat inni jedhamu kun Ta'ammirnoo isa jedhanirraa hin beekama afaan keessa kanaan raajii jechuudha. Ta'ammiraat kan jedhu kun kanarraa dhaloonni kun maqaa nu baasanii kutaa 3-4 irratti ani jalqabee jechuudha hojii diraamaa kana. Diraamaan suni Abbaa Saree jedha. Abbaa Saree jedha. Ani akka tasaa ta'ee saree ta'e tanani kanan taphadhee maaliifi mana barnootaa barsiisummaa irratti kan hundaa'edha. Mata dureen Abbaa Saree jedhama. Abbaa saree ta'e tanan taphadhee kaaraakterii saree anumatti fudhatee taphate jechuudha. Egaa lakkoofsa isaa dhugaatti dhiyoo kana qoratamee Peace Ambassador gaafa naa kennamu anuuf hin argine ani barreessuu malee yookiin hojjechuu malee kana jedhee lakkaa'an turre garuu warri lakkaa'ee ragaadhaan taa'an diraamaa 1,000 ol 500 ol barreessuu koo ragaadhaan barreessanii sirritti ETV irraa yoo xinnaate egaa bara dhufu akkuma beekamu waggaa 35ffaa koo ingoota artii aanan jalqabe waggaatti torban meeqatti sagantaan aanan diraamaan ani keessaa dhabame hin jiru. Kana egaa torbanitti yoo lakkaa'ame diraamaa ammamii akka ta'u tilmaamuu hin danda'a. Egaa akkuma duratti jedhee biyyoota adda addaa keessatti nageenya irratti namoota beektota ni baasu. Kan naa kenne International Peace Federation addunyaati kan naa kenne Peace Award kanaa jechaadha. Waa'ee nageenya irratti namoota beekamoo artistoota keessaa abbaa qabeenyaa keessaa eenyu haa ta'u jedhamee qoratamee walumaa galatti namni barumsa duwwaa otoo hin ta'in dhageettii fiduu nama barsiisuu danda'u irratti miidiyaa irratti amma waa'ee aartii yoo fudhattee warri nu dursan jiru waggaa 100 ol warri hojjetan jiru biyya keenyatti aktaroonni hedduun jiran garuu madaallii isaanii gulaalaa turanii anuun beeku ture waggaa kana godhan miidiyaa adda addaa irra deemanii ragaalee funaanaa turanii aktara eenyu kan jedhu warri miidiyaas kennaafi ture. Sababa sanaatiin tokkoffaa kan uummata barsiisuu danda'e miidiyaa mootummaatirraa otoo hin ka'in amma nama dhuunfaan yeroo baay'ee dogoggoruus ni danda'a karaa malaamaltummaa adda addaatis keessa galuu danda'a jechuudhaan kan ka'e mootummaan ragaa qaba jedhanii waan yaadaniif miidiyaa mootummaatirraa otoo hin bu'in diraamaa ammamii hojjete sirba ammamii hojjete kan jedhu kana gulaalaa turanii kana keessatti immoo afaan Oromoo afaanuma tokko qabaa miidiyuma tokko qabaa ture ETV keessattuu achirraa yoo lakkaa'amu kan kiyya olaanaadha. Waggaa 35ffaa koo gara kanatti waggaan deemu baay'ee bal'aa waan tureef amma warri kaan waggaa tokko hojjetanii keessaa kutanii carraa argatanii keessaa baduu malee hin hojjennee miti. Aktaroota kana keessatti garuu fakkeenyaaf kun maastaawoqii afaa hojjetee keessaa bahaa namoonni baay'ee gurguddoon biyya kanaa xinnuma diraamaa tokkoon beekamanii hin badu. Amma diraamaa tokko laalte yoo laalte mana tiyaatiraatitti garuu baay'ee hojjechuu danda'u. Manuma tiyaatiraa sanuu addaan kutanii deemu keessa maali carraa hedduu qaban. Kan keenya kunu carraan qaba.
sababa kanaati kana na badhaasise jedhee yaada karaa kiyyaatiin maaliif miidiyaa mootummaatii irratti odoo irraa warraaqeen amma irraatitti odoo biyya hin gallakkisiin aartii Oromoo asiin ga'uudhaan gulaallii isaan gulaalaniin piis ambaasaadara na taasisan jechuudha. Anaafi sirumaa wanti fooyya'ee miti haala jibbisiisaa keessa jira. Haala jibbisiisaa. Ani akka nama nagaatitti nuyi qayee kanatti afaan Oromoo kaamamee waggaa 100 meeqatti qabsoo Oromootiin as geenyee haalli kaleessatiif har'aa walitti dhufu. Haa xinnaatu yeroo ammaa hiriyoonni keenya dhukkubsatanii sireerrallee jiranii rakkatanii jechuudha. Tokkoffaa abbaa dhabuudhaan kan ka'e jechuudha. Aartiin kun kabaja qabdi, ulfina qabdi. Qabsoon keenyayyuu aartiidha waan ta'eef aartiin keessatti sirbin hin jiru. Aartistiin keessatti falmii hin gaggeessin hin jiru. Kan lubbuu isaaniitti dhaban ragaadhaan jechuudha. Kan akka aktaraa hin jiru. Haa ta'u malee har'a maatiin keenya, ijoolleen warra nu biraa kufanis rakkataa jiru. Maaliif abbaan odee ijoollee sana kan to'atu otoo institushiniin yookiin dhaabbanni kanaaf dhaabbate otoo jiraate har'a aktaroonni keenya rakkatan. Dhaabbanni kanaaf dhaabbate hin jiru. Fakkeenyaaf asuma keessatti magaaluma kana keessatti fudhachuu hin dandeessaa. Mana tiyaatiraa fudhattee warri kaan waggaa 100 meeqa mana tiyaatiraa ijaarratanii mana tiyaatiraa sanaar hojjetanis hojjechuu baatanis mindaa hin qabu. Hin deeggaramu. Galiin manni tiyaatiruu sunuu galii akka argamsiisuuf ijaarame. Jalli warra argite suuqonni adda addaa ni ijaaramu galiin hin gala jechuudha. Galiin sunuu isaan hin deeggara. Gara mana tiyaatiraa 7 ni qabu. Achi keessaa tokkoffaa itti hojjetu. Lammata aktariidhaan hoogganama. Manichi suni jechuudha. Dhaabbata biraatillee itti maxxanfamu. Keenya garuu abbaa dhabee deeggarsi hin jiru. Deebisee immoo har'a immoo teknooloojiinis guddattee miidiyaanis babal'attee aktarri manni barnootaa kan fakkaatan manni tiyaatiraa itti baratanii cimanii humna isaanii godhatan hin jiru. Isaan kun immoo akka afaan keenyatti hin jedhe malee akka afaan biraatitti jira. Akka afaan keenyaatti wanni kanaaf qophaa'ee hin jiru. Deeggarsi gara mootummaas gara miti mootummaas jiru baay'ee hanqina guddaa qaba. Aktaroota leenjisanii gallakkisuu malee baratee fixee eessatti qaxarama eessatti mindaa nyaata waa argata. Baajata mataa isaatiin sochoosuu irratti baajata qophaa'ee jiru sana irratti qarshuma liqaallee argatee hojjechuu irratti baay'ee hanqina guddaatu hubannoo hin jiru. Sababa kanaatiin aartiin keenya akkuma beekamu miidiyaan umrii guutuun irraa bitaa har'a miidiyaan sunu baajata gaafa dhabu aktaran bitu jechuudha hojii sana bituu dhiisee jechuudha walumaa galatti. Yoo bitees immoo caalbaasii baasee bitaa caalbaasii yoo baase immoo sagantaan sa'aatuu baay'ee gabaabaadha. Akkuma dur ana caalee dheeyyaadha. Sagantaa bal'aan kanaaf diraamaa kanaaf xiyyeeffannaan kennamne jechuudha. Hanqinoonni tokko kan lammata nu biras hanqinoonni aktaroota bira jira. Hanqinni guddaan artiistoota bira jira. Artiistoonni walitti dhufnee wal ijaarreetu waliin deemuu irratti rakkoo guddaa qaba. Fakkeenyaaf nama 2-3 yaamanii sooressa ta'a karaa adda addaatiin sirumaa artiistii kan ta'an koppii faana kan sirbeetu artiistiidha ofiin jedha. Koppii sirbee jechuudha. Yookiin lafatti kennu yookiin waa tokko argatu yookiin karuma ta'ee wanno godhee aktara bittinneessee badaa qabeenya argata sana booda hin gatee deema keessa tokkummaan hin jiru. Aktaroonnis walitti dhufnee wal cimsinee waliin deemuu irratti rakkoo guddaa qabna walii galuu irratti rakkoo qabna. Lammata immoo barnootnis baay'ee murteessaadha. Namni yoo ta'u baratiin waa tokko hiikuu hin danda'u. Manni barnootaa bakka hin jirretti ijoolleen keenya. Ijoolleen baratteetu immoo yuunivarsiitii irraa dhuftee tiyaatiraan eebbifanii giraajuweet kana ogummaa biraa keessa galu. Ogummaan kun baay'ee tokkoffaa waan itti arganne nu laalanii dhufan waan ta'eef nu rakkoo keessa jirraan nu laalanii maal godhu warri kun rakkoo keessa jira akkamitti rakkootti seenuu barbaadu.
Egaa yaani hin banne jira. Tokkoffaa jiraachuu koo haaluma kanaan na argita. Dhugaatti miidiyaadhaan diraamaa kanarratti argan keessattuu diraamaa TV irratti hirmaachuu gara waggaa 4 ta'eera. Maalinni sababiin isaatis rakkoo kiyya otoo hin ta'in akkuma duratti siimee caalbaasii baasurraan kan ka'e addaan diigame duraan mootummaatu nu kaffala ture. Egaa warri caalbaasii fudhate kun immoo qarshii nama daalu kaffaluu yoo hin dandeenye waliin gallu jechuudha. Maaliif anis jiraachuu qaba umurii kootitti maatiin qaba waan akka Oromoo tokkootitti immoo akkuma duratti himee Oromoon asirratti baadha. Professionaalii gaafa taatu kaffaltii professionaalii kaffalan kana hin qaban. Sababa kanaatiin akkuma inni irraa buufachuudhaaf immoo warri caalbaasii kun nan hirmaachisan jechuudha walumaa galatti. Caalbaasii baasuu nama sanatti hirmaannaa san keessatti miidiyaa irratti hirmaannaan jiru irra jireessa moojjiin keenyas qorraa dhufe jechuudha walumaa galatti miidiyamtu diraamaa kana qopheessuudhaaf bakka inni itti hojjedhes jira. Miidiyaa darbee miidiyaan caalbaasii mo'atee immoo kaffaluudhaafis danda'ee deebisee anis miidiyaa irraa baduun qabu ijoollee kanas immoo deeggaru qarshii duwwaa otoo hin ta'in waan nama daalu naa kaffalaatii nan hojjedhaa jedhee iddoon itti hojjedhes jira. Ammas deebisee immoo reediyoo irrattis egaa sagaleedhaan jira. Dhiyoo kana torbanuma darbe kana diraamaan waggaa 4 guutee miidiyaa tokko irratti darbaa ture baay'ee diraamaa dheeraadha. Anaaf riikardiidha diraamaan waggaa 4 deeme hin jiru. Reediyoodha. Reediyootti tartiibaan walitti fufiinsaan diraamaan deeme. Diraamaa sana hayya duree diraamaa sanaa ta'ee tanan taphadhee yookiin taatoo duraa ta'ee tan taphadhee tawaanaayii duraa jechuudha. Kana ta'ee tanan taphadhee diraamaa sanatti saksasiidha baay'ee diraamaan sun waggaa 4 deemuu isaatti diraamaan waggaa 4 deeme tarii diraamaan waggaa 2 deemi jira. Diraamaan waggaa 4 olitti kan deeme diraamaa Abbaa Jaambooti. Abbaa Jaamboo keessatti Abbaan Jaamboo waggaa 19 diraamaa riikardii Afrikaadha. Diraamaan Afrikaa keessatti waggaa 6 darbee hin jiru. Keenya garuu waggaa 19 deeme waggaa 15 irratti hirmaadheera. Warri na dursan immoo waggaa 19 guutuu warri hojjetan jiranii. Kan akka Abbaa Jaamboo, kan akka Tarfaasaa Dambii, kan akka Daadhii Tufaa, kan akka Abbabach Ajjamaa, Haadha Jaamboo Yashii Raggaasaa. Isaan kun diraamaa kana waggaa 19 gahanii anis immoo itti dabalamee boodan itti dabale kaarakteriin kiyya yeroo dhufuun itti dabalame malee durumaas keessuman ture garuu kaarakteriin sun gaafa dhufu itti jalqabe jechuudha. Diraamaa saniin gaa kun waanuu badhaasa guddaayyuu kan naa fide diraamaa sana diraamaa waggaa 19 jarri jira yoo jettan fidaa jennee gaafanne jara bira jechuudha warri saba biraa yookiin diraamaa kanaan riikardii cabsineerra garuu galatan arganne ulfinaan arganne kabajan arganne. Oromiyaa irratti diraamaa kana amma irratti namni badhaase hin jiru. Waggaa 19 deemee riikardii cabsinee namni kana godhe hin jiru. Ammallee diraamaa kana yeroo baay'ee gaafatamnaa diraamaa Abbaa Jaamboo deebi'aatii hojjedhaa. Nu hin dadhabne arras garuu immoo faayinaansiidhaan maallaqaan deeggaree waan kana deebi'ee akka hojjetu otoo godhanii addunyaa irratti dhaqnee hojjechuu hin dandeenya. Namni sappoortii godhe otoo jiraatee diraamaa riikardiin kun otoo dhaabbachuu qabaate mikinaatuuf kan addunyaa mo'achuu dandeenya waggaa 100 deemuu danda'a maaliif dhaloonni kan itti fufuudha baay'ee diraamaa wannoo diraamaa baay'ee walitti fufiinsaan torban yaada torban keessa jiru keessatti kan hojjetamu waan ta'eef diraamaa seetkoomii cimaadha. Kanaaf diraamaa baay'ee uummata keenya jijjiiree mootummaa keenyallee akka inni as ga'u diraamaa godhe keessa isa tokko otoo dhiibban jiru bara sana Abbaa Jaamboo irratti diraamaan kun akka dhaabbatuuf ergaan isaatis akka keessa haqamu anuu yeroon itti na hidhuudhaaf diraamaa Diimaa Dooyyoo ta'ee hin taphadhee kaarakteera kanallee otoo nasumaasii taphadhee natti tola sagaleedhaanii. Niga Diimaa Dooyyoo ana Diimaa Dooyyoo ani bara Sillaasee Ciqaashumii na taasisanii filaa Oromoodha ciqaashumii malee taayitaa guddaa qanyaasmaach giraasmaach maalii kanan kennanii ittiin nu goomsaa baanii haa taatu jedhee mee shumaa dhabuurra tooftaadha naa jiraannu jedheen
xiqqaashumii maal akka ta'e beektu jarana xiqqaashumii jechuun egaa maasaa keessa olii gadi deemnee qonna kana minaan safarsiisuu warra qote kanarraa minaan safarsiisuudha ture. Taayitaa kanaan Haayile Sillaaseen illee Diimaa Dooyyoo ati nama badhaafamuu qabda jedhee harka na fuudhee ture. Garuu algaa sanarraa tiiqee algaa birallee Haayile Sillaasee duwwaatu ta'e mootummoonni darbanillee algaatti ni hiikne. Haayile Sillaasee qofaatu algaa sanarra taa'e. Darbuunis hamma ta'e yaalee ture. Waa'ee algaa sanaatillee anu yaalee tanan algaa Haayile Sillaasee sana fakkaatu manumatti mukaan tolfadhee mukti keenya guutee tolfadhee amma ta'e akka irraa kanaa miti muka kufetti qottootu baay'ata jedhan malee ani bari nama taayitaa qabu. Egaa karakterii kana akkuma duratti haasa'e ragaadhaanii sagalee jijjiiruun sagalee amma dandeettii barbaachisaa sagaltee Diimaa Dooyyoo nama baay'ee karakterii anti karakterii ta'ee mootummoota jibbaa ture yeroo sanatti bara wayyaanee sana naman ajajamne bara darguu naman ajajamne nama tooftaa waa'ee seenaa Oromoo beeku waan naman fudhanne nama waan hunda itti kennan fudhanne nama karakterii hamaadha anti karakterii ta'eeti kan hojjetaa ture abbaan jaammoo positive karakterii ta'eeti kan hojjetaa ture antagonistii ta'ee kan hojjedheen immoo protagonistii ta'eeti kan hojjete. Egaa karaktera kanaan baay'ee diraamaan kuni ergaan inni kenne keessattuu jecha tokko namni mikir beetii galuu nama malaaxaa malee namni hin galuu jedhee bara sana bara wayyaanee jechuudha. Kana jechuun immoo Mallasiin jettee jedhamee waa baay'eetu diraamaa sanatti ka'aa ture jechuudha. Inni garuu abbaan jaammoo immoo namicha dadhabaa namni mataa malaaxaa nama hayyuudha. Namni maali bara keenya nama goofaree tindoomi filatama bara qanya warra kibir zabanya faallaaltu bara sana uffannaa isaanii goofaree isaanii Oromoon goofareedha bara xaaliyaanitti soolalan goofareen isaanii akkatti bareedu namni malaaxaan kun sirumaa nama baratee miti jedha karakteri amma gaa anti karakteri waan ta'eef inni namni hundumtu wal qixxummaadha jedha abbaan jaamboo inni malaaxaasis goofareenis wal qixxeedha. Wanti guddaan namni sun uummatatu filee achi galtee ati immoo faallaa kanaa deemtee jedhanii irratti duulu jechuudha. Kanaaf Mallas arrabsitee jedhamee yeroo sanaa anaayyuu na hidhuudhaaf abbaa jaamboosis akkasumaan abbaan jaamboo immoo cimaa nama cimaa barreeffama kana barreessee waggaa 19 namni kun nama guddaa nama galateeffadhu anaa karaktera kana naa kennee kan hojjeteedha. Egaa kana fakkaatan jedha magaalatti.